Maltaate. Nibamti qormaata kutaa kudha lama miilana dhuftee tasumatti qabamtee galte. Naman beektu? Hin beektu. Isin lamaanuu beektu? Hin beektu takka Maal keeti? Mucaa kooti. Kutaa meeqa? Kudha lama. Kudha lama qoramtee ma qabamtee? Otoo qoramtuu qabamte. Naman beektu? Takka malee hin beektu amma hin dubbattu arrabaanu. Arrabaan isin dubbattu? Hin dubbattu. Yoon kufte? Hin kufne akkanumatti qabamte. Biran jirru gizee ishiin qabamte nuti. Hamma meeqa irra buluunsaa? Amma torban darbee kaa gizee kutaa kudha lama qoramteedha. Guyyaa 4 qofa qabdi duuraaf. Amman qaqqabade Yesuus. Ol kaa'imee boleetti. Obboleetti maal keeti? Obboleetti kooti. Erga akkas taate ammam taa'amee akkas siqe? Asan jira isaan torbee dhaga'uun koo torbee jimaata darbee. Kottaa maakiroo sekendii tokko fudhatu waaqayyo tolbaa isaa sin. Maal reeffamee qaqqaamti asitti? Baasaa ol. Erga 14 tokkotti akkootti baattanii gadi baatu baattanii shinti beetii fincaan geessitu. Innu amma reefu. Hin dubbattu arrabaanis. Hin dubbattu. Fidaachas. Guyyaa 4 qabdi birri guddaadhaan irratti xaxanii haduutu jedhanii eegaa jiru guyyaa 4 keessatti. Waaqayyo kannaan jedhaa dafinoo facaasaa roobii kamisa jimaata sa'atii 11f gara walakkaatti lubbuun ishee keessaa baatii maatii hundumtuu sharaa gaddaa biddeen gaddaa baatanii shaarbii gurraacha uffatanii yaa'u. Maal yaa waaqayyo jennaan akka jedha waaqayyo sagantaan kun konferensiin kun mucaa kanaaf qophaa'ee jedhi amantoota kanatti himinaan jedhe waaqayyo. Cibsa biraa deemaa. Hankeessan fixxaniittu. Eessarraa fiddan? Habuunaa Gindabaratti. Maalitti beektu waldaa kana kan Habuunaa Gindabaratti dhuftan? Anatu beeka akka sardiina jiru. Naa fidaa jetteen? Isaan ammayyuu Phaawulos geessina malee naan jennaan Phaawulos dhaquun qabdu dhufte asitti du'uu qabdiin jedheen. Asumatti illee du'uu qabdi. Arrabis hin dubbatu mini? Dubbatu ammuma dhumnaan amma fidee dhufe karaarra. Cheska baarga keessan yeroo asii arrabishee dubbatu yeroo isheen asii kaatu nama 560 waan hin dubbanne waan hin haasofne mana kee irratti ajajeera. Maqaa kee ulfinan galcha kaleessa akkuma na dhageessu asitti du'aa kaaftu. Rifeeriin ni dhuma as erganaan jette biyya kana ergana fidde. Al tokkitti maqaa kee waama na qaanessitee na yellaasiftee hin beektu takka harki kee inni mismaarri keessa bahee hadufuuf. Saduma yeroo dhumaati nama guddaa taati harraa kee qabaa abbaa hormaa keessa Habuunaa Gindabaratti maqaa kee baaseera. Kai you are free in Jesus name. Ten get this. Ten. Come on. Somebody amen. Berra ililleen berra galati Yesuusif. Gati nurra jiru dhiigaan bitamne irra dhiigaa. Gati nurra jiru dhiigaan bitamne irra dhiigaan. Dhiigaan harka garuu guddisiisti. Murameera raawwatameera Yesuus moheera dhimmi keenya goolabameera. Murameera raawwatameera Yesuus moheera. Na darbatan malee nan kuffifne na sochoosan malee nan buqqifne iddoonitti bu'ee na kaasanii ulfinaan walitti dabarsanii. Na darbatan malee nan kuffifne na sochoosan malee nan buqqifne utaaluu kan danda'u miila isaa kaase. Na banameera. Hurra deebii gajjirisiin. Maal amma argaan ture
waan sochootu natti hin fakkaanne garuu amma kaatee jirti. Eh? Waaqayyotu hojjete. Waaqayyo. Hin hojjeta. Qoy. Anfayera, Anfayera, John, Anfayera, hey, Anfayera, Cha-cha. Anfayera, 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 hey. Eo maqaan kee. Galaane Erga dubbachuu dadhabde ammami galaane? amma yoon dubbadhe takka ture immoo hin dubbadhu. Ammami kaatee dubbattee hin beektu? Ammuma yeroo dhufe faana odeessaan dhufe amma yeroo daqiiqaa muraasa gidduutti immoo hin dubbadhu. Tasuma. Eeyyu Ammoo. amma nan dubbadha. Eo siik. Waaqayyoon na hiike. Erga akkasitti deemne hidhamtee deemutti kaate ammam ta'a? Torban koo jimaata darbe. Erga si kaatee gadi baatee fincaan sagaraa nama si baase. Eeyyu Kottu gadi bahi karaa isaa qaafamee fiiddee dhuftu fiigime. Karaa isaa qaafii fiigime. Alagaa himee banaa. Jalalake, kaba jalalake, jalalake, kaba jalalake, Maalo karaarra. jalalake, kaba jalalake, jalalake, kaba jalalake, hey, jalalake, kaba jalalake, jalalake, kaba yakase, warri waaqa beekani, abuburraa gadi, inni isaanii kuhe, akkam caljeedhani, yaadi koon dhiigame, masaraa seexanaa, nuti isaan fayyina. Warri waaqa beekani, abuburraa gadi, inni isaanii kuhe, akkam caljeedhani, yaadi koon dhiigame, masaraa seexanaa, biyya keessan isaaf hundumaa beektu. Hundumaa beektu. Hinga agamanii fati roobii samata jirra. Askaba harka keessa. Rasa rasa ilaame. Yee. Ka. Ilaame. Waaqayyo harrame yee jedhi. Yee jedhi. Diina kee hanqaaquu dhagaan itti darbatamu ta'eera. Hin cabeechuu hin xaaxee bakka. Maal jetta waa'ee mucaanaa? Waa'ee mucaa kanaa baay'ee nama gaddisiisu. Gochaa waaqayyootu har'a iddoo kana na fide malee ani hin fayyitis jedhee mana kootiis hin baane guyyaa tokko gadda malee gaarummaan natti hin dhagahamne erga guyyaa ishiin qabamteeti. Akkuma hiriyaa koo mana barumsaattan ergee qormaataa fi erga mana barumsaatii qormaataaf dhufteeti mana kootti deebitee hin galle ergasii wajjin amma karaa arga. Kana waaqayyoo hin arga. Garuu har'as immoo ani Phaawulosan keessa jedheen fidee mucaa kanatu as fidii jettee garaadhuma duuban fidee dhufe. Waaqayyo immoo waan godheef isa beekaa ammas guyyaa gabaabaatti beellama otoo natti hin qabne mucaa kana akkana hiikee naa burraaksise. Galanni isaaf haa ta'u. Ulfinni ammallee ani baay'ee Askaba harka keessan. Phaawulos hospitaalii miti Yihudaa Ambassaa fayyisee asitti.